karaa deemu mana keessa gadi beetu karaa deemu karaa rukutanii achi gidee ajaadhaa gadi boo achitti rukutanii dudduuba kana rukutanii booda fuulduraan kufee mucaan yaalii mataatu miidhame ture mataa opereeshina ta'ee yeroo rukutamu sana abiyyata hospitaal geessan abiyyata hospitaal achi ambulaansiin fudhatanii deemanii achi kaanii abiyyata hospitaal immoo ji'a 2 guyyaa 10 achi turre abiyyata hospitaal immoo ammas paawuloosiin geessan paawuloosiin geessine paawuloosii immoo ammas ji'a 3 guyyaa 15 turre paawuloosii immoo ammas gara Xuqur Ambassaa nu dabarsanii Xuqur Ambassaa immoo utuu deddeebi'aa jedhan utuu deddeebinu yaa antini faranjiitu hojjeta ture faranjiitti gidee dabarsaniiru faranjiin koronaa sababa koronaatiif biyya deemtee dhufuu hin dandeenye jarri immoo amma hospitaala gara biraa gara gilliitti nu dabarsanii amma nus hikimnaa kana hin dandeenye waan ta'eef gara biraatti nu dabarsanii jiru mucaan keessoon isaa tuubboon keessa ture amma kun mucaan yeroo baay'ee maashiniidhaan waan jiraatuu fi yeroo mabraatiin hin bade baay'ee nu rakkisaa jira mucaan immoo tuubboon keessatti tortore amma kun hikimnaan baay'ee hikimnaa dhabee rakkataa jira jechuudha. amma dhukkubni isaa jalqaba karaa dudduubaa kana rukutamee addaan kufee jettee jirta. Amma akkami erga balaan kun irra ga'e ammam tureera meeni? Waggaa lama waggaa'uuf ji'a 3 hanqata. Eshi waggaa amma addaan kufee tu addi jiru nyaata otoo fudhati waan tureef qoonqoon kun tortoreera nuun jettee jirta. Qoonqoo sanatti kan jiru sun tuubboodha. Tuubboo keessa jira IC kifilee otuu waa tokkoof hin barinne bakka nabsiin isaas hin jiru amma IC kifilee guyyaa 22 ture tuubboonis afaan sana keessa ture tuubboon guddaan IC sana keessa guyyaa 22 ture yeroo bareechi ka'u mucaan nyaata hin danda'u keessoon isaa miidhama waan qabuuf keessoon isaa immoo opereeshina ta'ee kana opereeshina irrattis immoo tuubboon kan biraa kan itti qaxxalamutu jira nuun jedhanii nu deddeebisanu amma siinnan jedhan danda'a kan jette faranjii turte faranjiin immoo biyya sii deemte biyya siitti adeemuu hin dandeenye. Tuubboon kun amma maal fayyadaaf isa? Tuubboon kun hafuura achiin baafata gorora waan ta'e waan qufa'u waan hundayyuu achiin baaftuu danda'a. Dubbachuu danda'a? Dubbachuu hin danda'u bakka asaaseetuma dubbata nutu toroggoma bira taa'ee ittiin jedhama. Garuu duraan dubbata ture? Duraan hin dubbata. Durii nagaa amtee amma sirriitti? Duraan hin nagaa duraan hundumaayyuu fayyaa ture. Yeroo IC kifilee ba'utanaa fudhadhaa galaan nuun jedhan fudhannee mana gallee gizee torbii ga'u mucaan keessatti kun daffaname haasa'uu dadhabe nyaatas hin dadhabe mucaan yeroo nabsite halkan irraa amma sa'aatii 8tti fudhannee ammoo abiyyata hospitaal galle gizee galle jennu mucaan duudhaa fi daqiiqa 5 qofatti isin hafte jedhanii amma nabsii hafuura kana baasu qofa takkatu asiin uranii fi hafuura isaa baasanii malee waa tokko dhuguu hin dandeenye yeroo sanaaf. Achi tuubboo dheeraatu galee tuubboon dheeraan ammas ba'ee gabaabaan galee ammas tuubboo kana baasanii ammas biratii galchanii biratiin keewwachuu hin dandeenye biratiin immoo bakka mucaan waan himatan fashaansaa rakkina qabuuf biratiin galuu hin dandeenye. Amma hospitaala dhuunfaa keessaas ni jedhanii dhukkubaan. Hospitaala gilliitti dhuunfaa keessaa ilanii achitti nu dabarsanii immoo qimiin kan keenya bakka hin dandeenye achi deemu. Qarshii meeqa isin gaafatan? Qarshii 200 warra ta'u 200 nu gaafatanii. Nusi amma qabnu waan argine gurgurree sitti daballee waan jennee wakkimnaa akka takkatu nu qaqqabu kan barbaanneef wama jiru nibratis gurgurree duraanis baay'ee gurgurree sakkamnee turre hin fayya jettanii hin fayya jennee baay'ee egaa amma waggaa lamaan kanaa namni taa'ee hin jiru nama cinqamaa jirra garuu amma immoo hin dadhabne egaa jarrachi darbaa jedhachi qarshiin kun 200 kun yoo argame gargaarsa rabbii waliin hin fayya jechuudha mucaan kun. Egaa doktoriin agarsiifameera egaa marrajaan isaa waan qabu hundayyuu argine hin hojjenna mana fidaa kottaa jedhaniiru yoo amma qarshiin kun argamee jedhe geessine yaalii gochisuuf egaa nusi inshaallah tasabaa jirra. Maashinni kun yoo jiraanne mucaan kun hafuura baafachuu hin danda'u. Maashiniin kun yoo mabraatiin badee maashiniin kun hafuura baafachuu hin danda'u kunoo maashinii harkaan tolfametu jira. Maashinii kanaan ani akka nama shiishaa kaaboo fi kooti cinqamee jechuudha nafsi isaatii jechaa dabala. Ofii kan kootii baniyyi keessaa amma hafuurri isaa aara galfatutti keessaa saabee fi gorora sana keessaa baasa jechuudha. Hayyee harka fuunee akkam jirtu hundumti keessan mana abdii Geetaachoo Abbabeeti. Obboleessi koo na biratti argamu kuni akkuma obboleettiin isaa jechaa turte Ahmad Abbaa Jihaar jedhama. Gara Finfinnee deemee achitti rukutamee addaan kufee akkuma obboleessa keenya Anwaar duraan gochaa fi turre jechaadha. Miidhamni cimaan qaama isaarra ga'ee irra jira jechaadha. Waa hunda isheen dubbattee xumurteetti yoo xiqqaate qarshii 200 isa barbaachisa.
hospitaalonni dhuunfaan magaalaa Finfinnee keessa jiran immoo jalqaba qarshii qabsiisuu qabda. Yoo xiqqaate qarshii 100 lafa keessee kaate yaalii jalqabda. Qarshii qabsiisan malee yaalamuu hin danda'amu. Mucaan kun immoo qarshii dhabaaf lubbuu isaa dhabaa jira waan ta'eef boloonni keenya bakka garaagaraa targamtan hundumti keessan kan viidiyoo kana daawwattan rabbiif jecha lubbuu Ahmed haa baraarru rabbii gaditti isin malee homaan qabu jechaa jira waan ta'eef waan dandeessaniin lakkoofsa akkaawuntii barreeffama kana jalatti argamu fayyadamtanii obboleessa keenya gargaaruu dandeessu. Warri immoo gargaaruu isin hin mijanne akka lubbuun obboleessa keenyaa kan baraaramuuf akka sheer gootanii nu gargaartan waamicha obbolummaa isin dabarsuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa.